Lubbuun akka nama bakkeetti fincaa'u irriba keessa ofitti fincooftu kun yeroo dheeraa siin taphate. Gooftaan si jaallata guyyaan dhuma rakkina kee arra. Fiigi as bayi irriba keessa akka nama bakkeetti fincaa'u fincoofta gaafa kaatu garuu ofitti fincooftee argita. There is a soul suffering from bedwet for a long time. Fiigi as bayi guyyaan kun kan keeti. Today is your day of deliverance. Come and meet the delivering power of the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lubbuun kun dafee as bayi fayyisuu gooftaa wajjin wal argi. Nattaasa'ii. Isaan kuni ijoollummaadhaa kaasee abjuudhaan ofitti fincaa gaafan ka'ummoo qabatamaadhaan ofirratti argaa jedhan ijoollummaa isaaniiti kaasee. Waggaa meeqaarra? Ani ijoollummaa mokoo kaaseeti. Narra tuttureera. Waggaan keessan meeqa ammas? Ani waggaa 52dha. Baramma kana. Egaa xiqqoo erga waggaa kutaa 3 baradhe yeroo sana bara 74 wayii natti fakkaata. Erga yeroo sana amma ammaatti abjuu keessa? Yerootti uuman kadhadhaa yeroon kadhadhu narraa adda ba'a yeroo kaan immoo ofumattan fincaa ofumarratti argaa mana namaa yoon ciise nan yaadda. Harka garaarra kaa yaaddoon keessan irraan booda hin jiru. Eeyyee. Afuura si'a sadii bakkeetti baasaa. Dabalaa. Isa dhumaa seexanni vaayirasii keessa. Go! Rakkinni bara ijoollummaa si wajjin dulloome guyyaa kanaa kaasee sirra adda baheera dhiiga Yesuusiin. You are free. Halkan abjuudhaan fincaana. Ofirratti fincaa abjuudhaan. Deemkiyaa. Deema furri salphinaa kun maqaa Yesuus Kiristoosiin. Fayyitaniittu mamma. Obboleettiin abbaa manaa furaa qabdu. Yeroo baay'ee seexanni dhiira fakkaatee abjuun si wajjin ciisaa. Kanarraa kan ka'e mana kee abbaa manaa keessa jibbisiisaa. Guyyaan irraa kan keeti. Obboleettiin kun as bayi hiikama fudhadhu. As bayi hiikama fudhadhu. Abbaa manaa furaan rakkisaa isa galgalaa edaayyuu qoramaan bulee abbaa manaa koo wajjin mana tokko jiraan garuu gargar erga baanee gara ijee 3-4 finneerra baay'ee sababa kanaan siree gargar baafattaniitu. Zimminnee mana tokkotti galla malee gaa'elli keenya bakka jeeqameera. Sababi isaa siyaarsaa dhugaadha. Si jeeqaa. Eeyyee. Abbaa manaa kee bakkeetti hin jaallattaa yeroo bira geessu garuu si jibbisiisa. Dhugaadha nama waaqayyoo. Sababi isaa immoo abbaa manaa furaa kanatu yeroo hundumaa dhiira fakkaatee si wajjin ciisa. Halkan akkatti na rakkisa bakka na duuka akkuma namaatti. Kottu guyyaan kee irra manni kee ijaarama kana. Amen. Get out! Out! In Jesus' name. Rakkina akkasii namni namaan beeku. Sagalee guddaan si'a sadii cara. Isa dhumaa. Get out! Ulfaadhu Yesuus. Isinii galee warra abbaa manaa qabanii abbaa manaa fuudhaa qaban abbaa manaa isa seeraan jaallachiisu. Sababi isaa fuudheera furramaa waan ta'eef. Na ilaali amma maal taate? Humna wayiitu narra bu'ee. Si darbate. Eeyyee guyyaa kanaa kaasee humni kun sirra adda baheera. Ameeni. Gaa'elli kee akka haaraatti deebi'ee ijaarama. You are free. Siyaa galatu Yesuus. Yaa. Siyaa galatu Yesuus araarri kee waan na argateef. Hiikameera waan na gidirseerraa Yesuus na fureera. Abbaan koo na gargaareera. Gannaa galateeffadhaa sabanan al takka baay'ee ni badde gargaarameera. Keessa koo arge Waaqayyo. Siyaa galatu abbaa koo ulfaadhu Yesuus siyaa. Amen. Lapheen kee banaa waan ta'eef afurri si fayyisuuf akkasuma ariifate. Ameeni. Nagaa argitee hin beekne kana booda mana keessatti argi dhiiga. Amen. Siyaa galatu ulfaadhu Yesuus uumaa koo ulfaadhu fayyisaadhaati ulfaadhu abbaa koo hiikameera. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Esho. Amen. Thank you. Wow. Abbaa manaa keessa jira? Mulugeeta addisuu eessa jirta?
Merre. Yesus, atimo. Thank you. Thank you. Mulugeta kot. Wow. Ada mana ke Frida. Silolti sitarti injekamti. Sirriidha. Ya? Sirriidha. Abbaa manaa ishee fuudhee irraa amma deeme agarteetta miti? Sirriidha waliin jaallannu bakka waliin gallu. Waliin galta waliin jaallattan. No. Amma siree gargar baafachuun keessan ammam? Sirriidha. Ammam? Tureera waan ji'a sadii. Mucaa lafa buusi amma? Ji'a sadii ta'e. Kotti. Yeah. Amen. Amen. Ani furaneera. Amen. Furaneera maqaa Yesuusin. Amen. Hin fayyisa Waaqayyo. Na gargaareera gooftaan machaa. Amen. Har'a natti argamu. Thank you. Isa walirraa seenariyeetu badee. Kana booda jaalala addaa. Jaalala addaa. Yeroo hundumaa inni illee dhukkubsatee mucaan kun illee sitti doonaa oolee abjuunotu sinatti mul'atan ta'e hin jiraaddu of ajjeessuuf guyyaa baay'ee murteeffadhee hin dhuftu isattis hin argamtu Waaqayyo nu gargaareera ani furameera Amen. Amen. Bara-baraan. Amen. 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 Thank you. Galatu Yesus. Amen. Thank you. Thank you. Wow. It's so. Amen. Wow. Afurri seetanni hojiin isaa diiguudha. Gooluudha. Gooftichi immoo ijaaruudha yeroo hundumaa. Gaa'ila ni ijaara, jireenya ni ijaara. By the way, yeroo baay'ee gaa'ila lakkoofsa hin qabnetu lafa kanatti ijaarama. Warri beektan beektu, warri hubattan. Kan manni murtii dadhabe deema seetanni kee kan jaarsi dadhabe daqiiqaatti. Galanni isaaf haa ta'u. Okay. Isaan kun abbaa manaa afuraati waggaa dheeraadhaa fi sababii kana gaa'illi isaanii baay'ee jeeqamaadha. The name of Jesus Christ. Boleettiin tokko dhiigni kanaan dura dhiiga baay'ee dhangala'aa ture amma gara kaansarii gadameessaatti si geeddarame. Shaadoo gaaddidduu du'aa jala jirta of sodaattaa guyyaan kee har'a gooftaan si keessa ajjeesa as bahi fayyisuu gooftaa wajjin wal arge. Kanaan dura dhiigi ji'a sadii fi dhangala'aa ture 2014 sabooddee qaxxadee mana dhaabbate dhaqee operaasyoonii godhadheen bahee ture amma immoo gara kaanseriitti deemaa jira jedhani ixiidhaan jalqaba baheedhaan. Harka gararra kaa'i. Na laala. The mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Suffering from brain. Amen. For long time. The mighty name of Jesus Christ. The man of God is ministering. Invoking the power of Satan. Out of her. Bite keessan. Bite keessan. Bite keessan. Bite keessan. She has free. Man of God has declared her freedom. Sister, you are free. Maltaate amma. Waan akka bishaaniin dhageessa gadi yaa'e. She was saying something like an unusual liquid was Never flowing again. down my body. Okay, ilaalame, you are free. Go see any doctor and come back for testimonies. Lubbuun dhiiraa tokko kalee keessa xaxariin bahee tubboo fincaanii yookaan finyaatti si galee opereeshinii ta'uu hin dandeessu carariidhaan dhaamasiin jedhe ogeessi fayyaa guyyaan kee har'a. Maqaan koo Caalaan jedhama. Xaxariin kalee koo keessaa bahee gara finyaatti darbe
carariidhaan malee hin ba'uun aan jedhanii gara tuqur ambassaa deemee Caala eessaa dhufte? asuma magaalaa Naqamteerra. This is the brother with the prophecy that the sand in his kidney is gone through his urinary tube and suggested for radiative therapy. Caala maal taate? Humna guddaa na keessa darbe. Humna guddaa na keessa darbe. Amma sirraa gala. Come on. The Holy Spirit is delivering him. Yes! Harka isaa deebisee kalee isaarra kaa'e. Nama baay'eetu galateeffattu. I saw many of you celebrating. Maalidha namoota waa jalqabdanii karaatti afee humna dhabdaniin arge garuun xumurattanii yeroo galataa qabdu. Those who You are free. Ishee amma maqaan koo Caalaa Taaddaseen jedhama. Kanaan dhufe asuma magaalaa Naqamtee ganda duwwaa sadiidha. Ergaa sila raajiin faa dabarsan sirrii ta'uu isaa mirkaneessuun dhufe. Ani dhukkuba kaleen dhukkubsadhan ture. As magaalaa Naqamtee referaal hospitaalitti ilaalameen ture. Kaleen kee xaxarii qaba naan jedhanii torbee lama booddee bishaan dhugee deebii naan jedhanii torbee lama bishaan dhugee gaafan deebi'u natti mul'achaa hin jiru kalee kee irraa gara gadiitti gadi bu'eera yoo siitii iskaanii ilaalamte malee seeraan hin argamu jedhanii gara Phaawulos hospitaalitti riifarii naa barreessanii Phaawulos hospitaalii deemee riifarii koo qabadhee gaafan achi deemu siitii iskaanii na kaasanii xaxariin kalee kee irra jiru gara tuubboo kee cufeera already operaationiidhaan ba'uu hin danda'u carariidhaan yoo rukutame malee naan jedhanii carariidhaan rukutuuf birrii hedduu na gaafatanii Phaawulos irra gatiin jirreet gara tuqur ambassaatti ammas riifarii na godhanii isaanis kanuma operaationiidhaan ba'uu hin danda'u carariidhaan malee naan jedhanii dhuguma ergaa sila raajiin faa dabarsan sirriidha jechuudha. Olessaa eessaa dhufte? Yeroo tokko tokko dhiigni kee ol ka'a gadi bu'aa ol ka'a gadi bu'aa. Eeyyee. Ol ka'a deebi'ee immoo gadi bu'aa. Sirriidha. Warra jagaadha. Eeyyee. Yeroo tokko tokko dhiigni kee ol ka'ee jedhu deebi'ee immoo gadi bu'aa. Dhugaadha. Isa duwwaa miti hafuurota warra du'aatu si lola abjuu kee keessa. Eeyyee. Fura warra du'aatu si lola. Sirriidha. Kottas guyyaan irraa kan keeti. Yeah. You are free. Amen. You are free. Amen. Yeah. Maqaan koo Taamiruu Qaabataan jedhama. Magaalaa Ukkee irraan dhufe ergaa sila raajiin natti dubbatan mirkaneessuudhaafi dhiibbaa dhiigaa waggaa 3 guutuu na dhukkuba ture. Takka gadi bu'aa takka ol ka'aa waggaa 3 guutuudhaafan qoricha fudhachaa ture. Sana Waaqayyo argee karaa isaanii natti dubbate ergichi dhugaadha. Inni lammaffaan immoo hafuura warra du'anii itu si doorsisaa naan jedhanii sirriidha. Abbaa koo faati koos du'aniiru soddaan koos du'aniiru abjuudhaan isaanii jiriiniin haasa'aa tura isaanii jiriiniin wal mugutaa ergichi dhugaadha isa kana mirkaneessuudhaaf hin dubbadha jechuudha. Jaarsi warra karaa baatee kun waa'ee mucaa tokko waaqa duratti kadhattu. Dhugaadha. Waa'ee mucaa tokko. Dhugaadha. Waa'ee mucaa kan keessanidha. Dhugaadha. Waaqa duratti kadhattu. Dhugaadha. Waaqayyo kadhata keessan nagaya. Ameen. Yeroo gala as jirti yoomma dhufte. Meer. Kennaa jedhamti. Waa'ee masheef dhufne yarra. Waa'ee masheef dhufne Finfinneedhaa dhufte. Yaa. Fayyaa ishee duwwaa miti carraa diinni jalaa qabeetu jira. Baay'ee. Itti qabisheetti. Wanta karaatti si jalaa istaak ta'etu jira. Nagumaadha. Yaa kottu gara koo. Harka kee laphee irra kaa'e. You are free. You are healed. Bilisa baateetta fayyiteetta. Out! Parkeessa! Out! Parkeessa! Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. In the mighty name of Jesus Christ the Son of Sarraa God. ishee gadhiisi fayyaa ishee gadhiisi. Release out here. And the health, fame. Deemi kee ayyee. Release out here.
Deem yeeyyekiya. Her fate. Ilma seexana carraa ishee gadhiisi. You, the son of the darkness. Fayyaa ishee gadhiisi. Release out her health. Kennaa ishee bara ishee gadhiisi. Release out her lifetime and gifts. Amen. You are free. Isa baatee ability. Kai. Stand up. Maal taate am? Humna wayii na darbate. Waan akka maalii? Isheen boossu kun haadha keedhaa? Kottu jaarti? Manabe. Na salbisin jere manabe. Dalganan bossisine de manabe Yesusitti. Kanaaf sinitti dhufe minirri Waaqayyo. Boo'icha keessan naga'ee. You are free. Thank you. Gooftaatti kan gammadu eenyu? How many of you are glad in the Lord? Wow. Maqaan koo obbo Tasfaayee Bayyanaa jedhama. Jiraataa magaalaa Naqqamtee ganda Duwwaa sadiidha. Waan irra mirkaneessuu barbaadu sagalee raajummaadhaan amma nutti dubbatame. Mucaan koo Kennaa Tasfaayee jedhamti. Haati ishee immoo Adda Inaaleem Tamasgeen jedhamti. Mucaan keenya kun Finfinnee jiraatti. Finfinneedhaa dhuftee dhukkubni congaarraa baay'ee ishee dhukkubee humnaa ol dhiiga guursisa waanta ta'eef iddoo adda addaatti ishee kuffisa waanta ta'eef guyyaa har'aa Waaqayyo waa'ee ishee nutti dubbachuu qaba jennee amantiidhaan dhufne. Kana Waaqayyo irra waa dubbachuu qaba jennee in eegne gara torbee tokkoo nu bira turte. Amma kadhannaa kana erga hirmaadhee booddeen gala jettee amma guyyaan irratti eegaa turte. Akkuma jennu kadhannaa guyyaa isa xumuraa irratti har'a Waaqayyo karaa raajii waa'ee mucaa keessanii kan boossan qabdu nuun jedhe. Isheenis immoo as gubaa'ee kana jidduu jirti jedheen awwaame. Waaqayyo dhibee congaarraa kanarraa akka ishee fayyisee ifaan ifatti gubaa'ee keessatti nu dubbate. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachuu barbaanna. Inni dhukkuba ishee samiirra taa'ee argee maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanuma mirkaneessuu barbaanne Waaqayyo sinaa eebbisu. Inni makanatti hojjetu immoo maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maqaan koo Kennaa Tasfaayeen jedhama. Kanan dhufe magaalaa Finfinnee irraadha. Kanan dhufes immoo dhukkuba baay'ee na dhukkuba coggaarraan qaban ture. Baay'ee na dhukkuba bakka nyaata nyaadhu iddoo na deemutti mana namaa yoon dhaqes dingata yoon nyaata nyaadhe achitti na dhukkuba. Baay'een ittiin rakkachaa ture. Kanan sagantaa kana hirmaadhee deebuu qaba jedheen ammaarra guyyaa har'aatti ture. Inni Waaqayyo dubbate sirrii madha. Carraan si jalaa qabames jira. Chaansiin si jalaa qabame inni isaan jedhanis dhugumadha. Eebba karaa maatii xumurarra ga'ee nu jalaa qabamu jira. Innis dhuguma sirriidha. Waan Waaqayyo dubbate dhugaadha. Waaw, bishaan zayitii sadarka jiru buqqisaa gara Waaqayyootti ol qabaa. Humna dhiiga oolichaati. By the power in the blood of the Lamb. Buqqisaa ol qabaa. Iddoo zayitiin kun ga'e. Wherever this oil locates. Afurri jireenya kennu akka gawajajeera I dhiiga oolichaati. command to the life-giving spirit locates. Iskeela 47 lakkoofsa 9. Ezekiel 47:9. Lafa bishaanichi ga'e hundumaa uumamni lubbuu qabu hin jiraatedha. The Bible says wherever the rivers Afurri locate. jireenya kennu zayitiin bishaan kanatti akka galu hajajeera dhiiga oolichaati. Every living thing shall live. Dibeera. And I command. Dhiiga oolichaatiin dibeera zayitii kana. I declare this oil is anointed. Dibeera bishaan kana. I declare this water is anointed. Afurri jireenya kennu bishaan kanatti zayitii kanatti akka galu ammaa kaasee ajajeera. I command to the life-giving spirit Dibeera humna dhiiga Yesuusitti. into it. Dibeera humna dhiiga Yesuusitti. I declare it's anointed. Dibeera humna dhiiga Yesuusitti. It's anointed. Dibeera humna dhiiga It's Yesuusitti. anointed. Dibeera humna dhiiga Yesuusitti. Anointed. Dibeera kana amantan. It's anointed. Mana hojiin fayyaan dhalaan. Healthy wise, children wise. Eebbiseera kana amantan. I bless Hallelujah. everything concerning your Yeroo life. bishaan kana dhugda yoo zayitii kana dibattan sagaraa fincaanii wajjin dhibeensi qabee jiru wal xaragee akka bawajajeera dhiiga oolichaatiin. I command to any form of sickness flush Dibeera. out of you. Dibeera. And I declare it's anointed. Dibeera. It's anointed. Eewu kana manu. Who can believe it? Ergamaan araaraa sidii wajjin akka galu ajajeera. I command an angel of Iddoo mercy bishaan kun ga'e iddoo zayitiin kun ga'e eebbi Abrahaam akka galu ajajeera. to follow you wherever this liquid Dibeera locates. kana amantan. I declare it's anointed. Dibeera kana amantan. It is anointed. Dibeera humna dhiiga Yesuusitti. By the power in the blood of Jesus Christ.
kuma lamaaf kudha shan kudha jaha kudha afur wallaansoo barma kanaa kan dadhabdan. Any long time kuma struggle. lamaaf kudha torba kana keessa waan wallaansoon an dadhabdan sanatti milkaa jajeera dhiiga Yesuusiin. I command you success right now over any of milkaa dhiiga walichaatiin. your struggles of the past years. Okay. Amen. Dibeera kana mantan humna dhiiga Yesuus. I declare it's anointed. Wow. Wallaansoo baroota keessan nyaate wallaansoo humna keessan nyaate sana mo'aa bara kana. May you take over any form of Mo'aan struggle jedhe kana mantan. that has devoured your time Wow. and consumed your Iddoo lifetime. bishaan kun ga'e kan du'e illee haa ka'u kan hidhame haa hiikamu. Resurrection, freedom, Lafti ittiin namni soomu namni ittiin hafayyu. flourishment, Waan amantan hundumaa irratti moo'icha argadhaa jajeera humna dhiiga and Yesuusiin. victory Humna over the dhiiga minds of Yesuusiin. all. Humna dhiiga Yesuusiin. To locate Humna dhiiga Yesuusiin. wherever Humna this needed. dhiiga Yesuusiin. Power in the blood of Jesus Wow. Christ. Adda keessan irratti fannoo godhaa bishaaniif zayitii kanaan baalli Suspend. takkaa kibba kan jirtan. East, west, north, south. ARARA TV'n, YouTube'n, Facebook'n, Watching ARARA TV through YouTube, Facebook, Zoom'n kan ilaaltan. through Zooms. Iddoo sagaleen kun itti dhaga'amu. If you are under this sound, Guyyaa kana kaasaa humna haaraa fudhadhaa jajeera dhiiga walichaatiin. receive unusual power. Guyyaa kana kaasaa eebba Abrahaam fudhadhaa jajeera humna dhiiga Yesuusiiti. Abraham's blessing. Nagaa argitanii hin beenne, gammachuu argitanii hin beenne, simadhaa, 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 simadhaa humna dhiiga By walichaatiin. the power in the blood of the Lamb. Simadhaa jajeera. Receive it. Wow. Awesome. Namni tokko mee fayyaa lafaa kaatee sodaatta. Yoo waa sokorsiisin sodaatta, yoo kaatesin sodaatta. Afura du'aatu si lolaa sodaa kan kanarraa kan ka'e billaa faayidattee deemta. Namni waa siin jedhee miti. Afura du'aas si ari afura sodaa. Yeroo dhumaa kana fiddee as baata. Maqaan kee eenyu? Irkisaan jedhama, Irkisaa Gammadaa. Irkisaa? Gammadaa. Irkisa eessaa dhufte? Asuma jiraatama magaalaa kanaatti. Halkan maalan taa'etti? Halkannan sodaadha waan ta'eef irra futaaman bula. Yoon daqiiqaa tokko gadi rafeesi bineensa dhufee mataa koo kanatti marama ofirraa hin cira waan ta'eef naayeen taa'aa bula. Barsiisaadha. Taa'ee rakkataa buluu korra dheen barreessa. Afura du'aatu si ari'aa? Eeyyee. Waan namni dhufee si ajjeesu sitti fakkaata? Inuma natumaa na ajjeesaa dafeen immoo oon rafee daqiiqaa tokko yoon rafee of hin beeku. Daqiiqaa lammaffaatuun hin gahin sa'aatiin bareera dheen kaa natumaa bula jechuudha. Maaltu si tuma? Jawween mataa kootti naanna'ee natti hidhamee natuma. Kanaaf sodaadheen irra funan ta'a. Eessaa barsiista? As kolleejji New Generationis nan barsiisaa Rift Valleys nan Mee barsiisa. konna bira? Come on. Kai! The mighty name of Jesus Christ. Abidda Samirra. Abidda Samirra. Caraan. Caraan keessa. Caraan keessa. Sagala guddaadha. Maaf qaba. Maafi dargama. Maafi dargama. Caraan keessa deema. Dabari fadhi. Abiddi si nyaata. Gammaan keessa. Sagala guddaa. Hiyyi bayi. Sagala guddaa si lama. Singi, singi. Ammalegana, 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 waaqiya balbalana bana. Ammalegana, 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 waaqiya balbalana bana. Balbalana bana, balbalana bana, balbalana bana, balbalana bana. Ammalegana, 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 waaqiya balbalana bana. Ammalegana, 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 waaqiya balbalana bana. Balbalana bana, balbalana bana, balbalana bana, balbalana bana, balbalana bana.
balbalana bana ammallegana 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 waqiqiya balbalana bana ammallegana 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 waqiqiya balbalana bana 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 ammallegana 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 waqiqiya balbalana bana ammallegana 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 waqiqiya balbalana bana balbalana bana balbalana bana balbalana bana balbalana bana ammallegana 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 waqiqiya balbalana bana ammallegana 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 waqiqiya balbalana bana 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 mere lille keessan me waaqayyoof galati keessan waaqa guddaadhaaf haleluuyaa ammallegana 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 waqiqiya balbalana bana ammallegana 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 waqiqiya balbalana bana 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 irra deebi'aatii mee ammallegana 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 waqiqiya balbalana bana ammallegana 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 waqiqiya balbalana bana balbalana bana balbalana bana asai nin sodaadha yeroo hundumaa maal sodaatta uumana sodaachisaa noon beeku kanarraa kan ka'e maal goota halkan nan dhibbadhaa sibiila nu bira barbaadadha sibiila sibiila si eega jechuudha sodaa sanarraa kottammas kee caraan isokki eebbi abrahaam sinii wajjina galu May Abraham's blessings follow you. sinii wajjina galu Divine addaa sinii wajjina galu blessings follow you. ana wajjin waaqayyo tiksee kooteedha anomaan dhabu inni dachaa lalisaa keessa naa deemsisaa maqaa isaaf jedhee lubbuu natti deebisa bowwaa dukkanaa keessa yoon adeeme amaan natti dhufa jedhee hin sodaadhu uleen kee dhaabbanni kee na jajjabeessu ani yeroo hundumaa mana isaa keessa nan jiraadha eebbi koo irraa afaadha kaneeyu har'aa jalqabe